bakkatti kuftee miti bakkatti kufatte laalladhu jedha Oromoon yommuu makmaaku ta'eetuma deemaa rakkina isaan argu kara fuuldura isaatis hin beeku afaaniin goobana jibbaa gochaan goobana firoonfatee obbolaa wal nyaachisaa sirna habasharraa barate kanaaf harkan kennuuf kaanis biyyaa ba'a sirnaatu dhamaasee garaaf rakkootti wal naqaa Subhanallah al-azim. osoo jennuu dhumata barri ni dhufaa laata kan ahadagannu gadda malee gammachuu dhageenyu bara dhufaa dabraas ahluma jenna maatirraa dhalanneen gargar baane dhalli koo ni dhufaa osoo jedhan nutoo fagaannee akkamiin nu beekanii maal taheen rakkatu mar'imaan hidhatanii garagalanii wal gaafatu ijji isaanii imimmaan kaanis ni guuranii warri abbaa girdii osoo maatiin imimmaan corortu gara jabeenya ilma namaa giddumaan gorortu warri harkaa waa qabu dhala ofii maallaqaan irraa bitatu warri kana hin goone maqaa biraatiin waamamtu akka isaan fadayyoon taanes ni akkamtu biyya keenya keessaa jiraachuu hin dandeenye gara biyyoota adda addaa deemne har'a hoo maalirra geenye biyyi namaa deemuun qormaata jabaa biyya namaa deemuun qormaata jabaa harkatu ni nyaataa kan dhugu dhabuus agabaa jechaatuma hidhii alanfachaa mirgarratti obsinuus bitarratti gara nu galchaa asiin jalaa baana jennuus nurratti wal dhalchaa bara dhufaa dabraas rakkuma himachaa waa'een keenya kuni dhugaa nama maraachaa ilmi namaa rakkisanii karaa salphaan sooramuu yaalanii liibiyarraa kaasii saud arabiyaan hanga yamanii karakkoon biyyaa baafte hundaa fuusi hawaalaa lubbuun rakkisanii keessaafuu kan akka yaman keessaa yoo irraa dabee miskiina fannisaa hojii biraan qabu kana yaanni isaa kaannaafa godhee caccabsee illeessaa hidhanii tumanii bulchan halkan mukarraa abdul qawwiin hanga fi ni himatu hanga husseen maabaraa kamaatiin hin qabne ajjeesaa haraa yaa bishaan baharaa afaan qabaatteen himtuu jiraattuun si keessaa qurxummiin hin himtu waan nyaattu harkattee lafeen dhala Oromoo ol baatee hin dubbattu ka bishaan alatti baasee allaattiin sooratu jechaatu makaa haati dhaltee mar'imaan sabbataan jabeeffatu wanni keenya jechaatuma jiraachuu ta'e kun achitti hafee kaan achi ba'e biyyi namaa kan namaati gara jabeettiidha hin taane akka Oromiyaati gaafa biyyaa baanu hin qabnu wabiidha itti fayyadamuu barbaada hin qabuuf naasuu alagaan alagaadha amma fedhasaa dalagsiisee kana godhi sana godhiin lafarra sa oobsisee fedhu kennee fedhus dhiisaa miskiina wabiin qabne boochise kana qofaa miti biyyoota adda addaa kana keessaa manneen hidhaa gurguddaan Oromoon guutamee kennaa rabbii guddaa namummaan isaa haqame walitti onnaqanii bifa hoolaan ilaalame
Ilmi namaa namummaa isaatiif kabajaadha qaba. Kan saba keenyaa kun hedduu na dhibaa. Maanaa biyya ofii kan baheetu dhandhamata. Laffaatiin maletti damiira deeffata. Haadha si deesse caalaa wanti namaa caalu hin jirtu. Biyyi ofii ammoo dursitee kan argamtu. Isinirraa fagaachuun kiyyaaf anaan nama rartu. Numa janna nuufis ni darbaa janneetuma obsinaa.